Asama kabajamtoota jaalatamtoota maatii kayyoof nageen jaalala waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa walgahii isin simadheen jira. Utaalonni naqabee jira jechuudha. Sagaleen kan kiyya sirrii miti. Yooyaa anaa dhufu isiniin jedheera. Guyyaa har'aa kana jechuudha waan baay'ee itti bohaartanii fi itti gammaddan wayii isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Sababiin isaatiif piraankii nama gochuuf yaaleen jira jechuudha. Nama wayiitu as na bira jira jechuudha. Nama keenya osoo hin taane zeegaa biyya biraati. Akka carraa ta'ee kaarbaanna jalaa badee jennaanii naannoo kana kan isheen jiraattu jechuudha. Guyyaa har'aa boqonnaa qabdi turte ganama onlaayinii irra na dhabde subii dhufte jechuudha. Ana bira subii dhufte na gaafatte maal taatee baddee hin jirtu onlaayinii irratti dabaleennaani inni hojjetu bilbilli kan kennaan jette. Ani immoo mana isheen na bira oolte jechuudha. Niitii isheetiin iddoo boqonnaa na geessi jettee ni kaate. Iddoo boqonnaa gaafa isiniin jedhu iddoo baasiidhaan geesseetu kan madaamiin ishee deebitu jechuudha. Isheen immoo achi geessee achitti isheen buustee naafarra garagaltu of duuba garagaltee na bira dhuftee namoota naannoo kanaa hin beekti waan ta'eef sekireetoroota jechuudha. Jaratti naa dawwaltee jira naa waamtee naa sirreessistee jechuudha. Walumaa galatti oolmaan namaalee akkasumiti oolmaa guddaa tanarraa qabdi garuu piraankii gochuun barbaade jechuudha. Rafteetu jirti. Maal akka naan jetti beektu madaamiin keenya yoo dhufte maalan godhaanaan itti turte dur ganama ni waamayyuun ture qorsiifaa gaafan buna daffadhu wayi ni waama ture. Madaamiin keenya yoo dhufte akkamiin godhaa kaayyoonaan jettee turte kaayyoonaan hin jettu ishiin shaashaanaan jetti jechuudha. Akkamiin godha shaashaa jennaan asiin utaaltee dallaarraan baata jedhaniira jechuudha. Mee ispeesaa wayii bitattee dhufte qabattee jirti madaamiin keenya dhufte jedheen hin dawwalaa jechuudha. Ani heloo jedheen hin dawwalaa. Dhuguma baateetu fiigdi moo baqatti moo hin teessi moo waan isheen gootu jechuudha. Walumaan ilaalla. Durtiin keessan agadhumaatti na waliin haa ta'u. Kaan keessan immoo lakkii yashaashee oolmaa guddaa sirraa qabdi. Dukkana keessaa si baastee maaliif akkas gootaa warri naan jettee yoo jiraattis asumaan ilaalame waan isheen gootu jechuudha. Baatee fiigdi moo in iyyiti moo in teessi moo maal akka isheen jettuun ilaalaa jechuudha. Namni kun nama baay'ee miskiina dhugaa waaqayyo dubbachuuf jechuudha. Waaqayyotu bakka haadhaa iddoo kana naaf kaaya jechuudha. Yoon gaddillee yoon gammadillee kana waliin narraa qooddatu jechuudha. Kana jajjabeessitu jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko na jajjabeessiti yaani jireenya biyya ormaa yeroo kamiyyuu gammachuun qabu waan ta'eef yeroo kamis gadda hin qabu. Jireenya addunyaa kanaas jammar bu'aa bayii hedduu qaba waan ta'eef haala kam keessatti dhugaa nama bakka guddaan qabuuf jechuudha. Naannoo kanatti waaqayyo jechuudha. Joobboleewwan kiyya gaafa tokko wayii namaaf kenna jechuudha. Nama wayii nama bukkee dhaabbatu nama jajjabeessu wayii namaaf laata jechuudha. Namittiin kun jechuudha nama baay'ee dhugaa baay'ee aktiif taate aanne jiraa miti umuriidhaan illee deemteetti ijoollee ishee guddifachuuf jecha maatii ishee gargaaruuf jecha aniyyuu umurii kanaan biyyaan baa keessatti naan jetti na jajjabeessi jechuudha. Haala kam keessatti yoo rakkadhe akka nama haadhaa jechuudha wanti garaa na nyaatu piraankii gochuullee ni sodaadhu. Yoo bakkee baatee dhuftu jechuudha. Even jechuudha. Wayi itoo naan bitee hin dhuftu qaaraa fa'aan jaalladha jechuudha. Qaaraa fa'aa bakkee suppermaarketiitti argite ofii hin nyaattu. Bittee naa baattee dhufti. Keeka wayii fa'aa naa baattee dhufti hin kaate turani piraankiin godhadhee yaadaaru. Kaatee jirtiin isiniin jedha. Hirribaatii kaatee waan hundaaf iyyuu akkamiin godha. Ennaa akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa mee waan jiru walumaan ilaalla. Yoonaa bilbilame jechuudha. Sodaataan jira waaqa rabbiifuu. Kaatee jirti. Isiniin argisiisa. Kiinnoo lafa sana teessee jirti jechuudha. Hin kaatee baay'ee akkamitti akkam piraankii godhu hin beeku. Janima, my madam is call. She's calling yet. Yeah, she's coming, I think. She messaged me. Ya Allah, she messaged me. See? She messaged me. What are you doing? You madam call? Yes. You can stop that. You can call. Who go? You?
Where you going park? You go. Why you there? Socks. One socks to be first. You madam coming here? Yeah, outside. She say 5 minutes. I'm here. No. I make it prank. Very bad. Very bad. Very bad. Come. I forget somehow watermelon. I bring for you and for me. Why you bring it? No, I forgot inside the bag. You make me crazy. Oh my goodness. I'm very scared. Duraan ashee nyaata naaf illee jechuudha. I buy food. Achi keessatti irraanfatteetu iyyuu barbaacha dhaqaarti watermelon baattee dhuftee jechuudha. Come, bring it, come here. Come. I am thinking what I do. My goodness. Okay, come eat this. Say hi. Hi. Say, Ax, how are you? Good. You prank, Good, huh? eh? You already upstairs. Yeah. Tell yeah. now, tell. Hi, how are you? I'm from Sri Lanka. My name is Chandima. Shasa's my friend. This is a good friend in my Dubai. One and only my friend. Where you going? Anyway, madam is coming. I don't know. Just I go outside because if I'm here, if your madam coming, then big problem for you. Yeah, that's why. I'm scared. What I do outside? Very hot. Oh my goodness! I'm trying Just to I'm do hurt it. my belly. Yeah. After you go outside, I'm white. Just I'm hurt my belly because of you. After you sad for me, I'm thinking that. So sorry. I'm sorry. Isheen jechuudha argitanii jirtu jechuudha. Kanaa ol piraanki gochuu hin danda'a ture. Garuu nan sodaadhe nama keenya miti jechuudha. Maaliif hin jettanii caammaa fudhattee kaate jechuudha. You're very bad. I'm not bad already. Why? No, because I'm sad. No, because you said madam here. Because it's just your joke. I don't know. I thought you. Yeah, you are madam here. I thought. Oh my goodness, I'm very scared. Really, I'm scared. What I do? You're not laughing, not like this. Oh, my madam called. Yeah, madam outside like this. What to do? Oh my goodness. Oh, so sad to you? Yeah. Okay, let's eat watermelon now. Because I'm very upset. You bring for me food, I make you prank. Yeah. Oh, you. I forgot this one inside the bag. I brought for you and for me because very hot. You don't. I'm thinking, oh no, Sasha don't have electricity inside. No have AC. I thought then I bring this one make cold. Maybe your madam coming. Oh my goodness, I don't know. Yeah, make video. This is not nice phone, no? What is your phone? Yeah. Hey, she bring for me watermelon, something, too much food. Because of she sad coming for me, bringing which make I make prank, just no make it too much prank. Because of she sad for me after I can't have anybody there.
help me, ask me, for me. So I don't, you know me. I'm not making too much prank. Why you sad? Yes, you did laugh also. I thought really, oh my goodness, how will you do? My goodness. Let's eat watermelon now. It's going cold. She sleep before you sleep a long time. Yeah, I want to sleep So more. I'm go there make video. I make where you sleep. Yalla, Chinese wake. My madam is back. I'm to that. Say just I'm thinking because of you sleep 2 hours like that. After I make you prank like this. Not sweet. She bring watermelon to you. Come to eat, guys. Not sweet. Why you cut all? Yeah. Just don't throw it. I make juice. This? Yes, this. No. I'll show you how to I'll make juice. No, then. Don't throw it, just. I want to make juice. No, Eat it like this. no, it's okay, just make it. No, I don't want to juice. I like this. You have a drink. Goodness. So come, go, take. Go there, help it. Go. Yes, bring it. What time now? I don't know. You sleep too much, huh? Yeah, I want to sleep more. Yeah? Yeah. You get more sleep? Hmm? Oh my God. Shasha, oh my goodness. I can't believe you. Why? How I believe you now? How I believe you? I trying to put shoes also without socks. Yeah. She went to put socks. Shoes quickly go out. That's this size. Because of I say my madam is coming, she's outside. I said, yeah. Where is my shoe? What I do? Just I make this more prank. I want just she's hard for me after she said my mother when I go. She no coming again, no help to me. You sad for me, you no help again me, huh? Come in. Why not? Obboleewwan kiyya kinoo kana fakkaata. Qophiin keenya guyyaarra you have it bye. Okay. Say bye. Bye. See more again. See you again. No, see more video again. You coming the other video. Yeah. You have too much to video today, okay? I make you prank more again. Okay. Okay? And she say okay. Barani mazurti jechuudha. Naati. Galatooma waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Bye nyaachuutti jira. Watermeloonis qophaa'eetu jira waan ta'eef amma nyaachuuf qophiitti jira jechuudha. Akkuma argitanii isheen dhadhaa afaan naqaa of hirribaa kaati angaruu dhagaa afaan kaa'uudhaafini hirribaa ka'e jechuudha. Inni akkasii obboleewwan kiyyaa nama waaqayyo namaaf kenna jechuudha. No.